Odeessa jalqabaan mootummaan Itoophiyaa Ameerikaan dhimma keessoo isaa irratti dubbii dhugaarraa fagaateef Itoophiyaan ibsine dubbatte jechuun ibsa baase. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa har'a ibsa baaseen Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa dhimma mirga namoomaa fi marii irratti haasaa taasisaniin Itoophiyaan akkamitti biyya akka geggeessuu qabdu irratti gorsa hin malle kennaniiru. Gareewwan mootummaa uummataan filame humnaan gargalchuuf dhaadatan maqaa dhaheera jechuun komate hiikaa fi tasaa dabalee isinitti hima. Itoophiyaatti ambaasaadara Ameerikaa kan ta'an Erviin Masiingaa kaleessa dhimma mirgoota namoomaa fi marii biyyoolessaa Itoophiyaatti gaggeeffamu irratti dubbii imaammataa dhiyeessaniin Itoophiyaa bakkeewwan lolli gaggeeffamu hundatti dhukaasni akka dhaabatuuf ejjennoo mootummaa Ameerikaa ta'uu ibsanii ture. Lammiileen nagaa biyyattii keessa jiran qaamolee garaagaraan ajjeefamaa fi gidaan irra gahaa jiraachuutti Ameerikaan baay'ee akka gadditu kan ibsan ambaasaadar Masiingaan rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaan akka furamuuf waraana bilisummaa Oromoo dabalatee qaamolee hidhatanii socho'anii fi mootummaa Itoophiyaaf waamicha godhanii ture. Waamichi US kun ergamaan addaa bulchiinsa Baayidaan Maayik Hamar gama raawwii waliigaltee Pretooriyaa irratti hirmaachuun hooggantoota siyaasa naannoo Oromiyaa waliin mari'achuu isaanii booda dhaga'ame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haasaa ambaasaaddarri Ameerikaa taasisaniif deebii kenneen dubbiin isaanii faallaa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ameerikaa seena qabeessa ta'eeti jedhe. Nageenya fi tasgabbii mirkaneessuu, mirgi namoomaa akka kabajamu gochuu fi biyyattii keessatti dimokiraasiin akka dagaagu gochuuf tattaaffii godhamu dabalatee dhimmoota garaagaraa irratti Itoophiyaan Ameerikaa waliin mari'achuuf balballi ishee banaadha jedha. Ibsi ministeerri dhimma alaa baase kun dabalataanis dogoggoraa fi yaada wal'iitu ambaasaadar Erviin Masiingaa dubbatan akka sirratuuf embasii Ameerikaa Finfinnee jiru waliin akka hojjetus beeksise. Itoophiyaatti ambaasaadar Ameerikaa Erviin Masiingaan guyyaa kaleessaa waamicha nagaa qaamolee hidhatanii fi mootummaa Itoophiyaaf taasisaniin qaamolee hidhatanis ta'e mootummaan daandii waraanarraa gara mariitti deebi'anii gidiraa uummataa akka hambisaniif dhaamsa dabarsanii ture. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo marii nagaa Daar es Salaamitti waliigaltee irra ga'uuf tattaaffii godhan osoo abdiin kutin akka itti fufan yoo waamicha taasisan hidhattoonni naannoo Amaaraas marii nagaa diduun isaanuma akkamiidhu dubbatan. Mootummaa Itoophiyaafis waamicha taasisaniin mootummaan qaamolee isaa morman hidhuu fi dararuu akka dhaabuu fi hidhamtoota siyaasas akka hiiku dubbatan. Humna waraanaa fayyadamuun rakkoo siyaasaa walitti bu'insa dhalee hiiku kanneen mootummaa qeeqan hidhuu fi dararuu rakkoo biyyattii keessa deemaa jiruuf furmaata ta'uu jedhanii ture. Mootummaan Itoophiyaa garuu ibsaarra baaseen Ameerikaan adeemsa dimokiraasii fi nagaa Itoophiyaa keessa jiru tuffachuu hin qabdu jedhe. Wiixata darbe akkaataa humnoota Tigraay hiikkachiisu hawaasatti dabaluuf deebisanii ijaaruun danda'amu irratti karoora jiru hojiirra oolchuuf qophii dursaarratti Tigraayitti mariin gaggeeffamee ture. Mootummaan Itoophiyaa naannolee 7 keessatti humnoota hidhatan 371,971 hiikkachiisee hawaasatti dabalee ammoo deebisee bifa garagaraan isaan ijaaruuf doolaara Ameerikaa miliyoona 700 fi miliyoona 60 akka barbaachisu ibseera. Naannoo Tigraayitti marsaa jalqabaan hidhattoota 75,000 hiikkachiisuun hawaasatti dabaluu fi deebisanii ijaaruutu karoorfame. Ta'us karoorri kun haga yoonaa hojiitti hin hiikamne. Komishinii haaromsa biyyaalessaa federaalaatti komishinarri ittaanaa naannoo Tigraay Tasfaalam Dogo waan hojiin komishinii kanaa barfatee fi dhimmoota kaan irratti addatti BBC waliin turtii taasisaniiru. Sababoota garaagaraan osoo hojiitti hin hiikamne tureera. Sababoota kanneen keessaa tokko haalonni akka mijataniif mariin siyaasaa taasifamuutu irra ture. Kun hin taane. Sababiin lammaffaa fi ijoo ta'e loltoota hiikkatan hawaasatti makuun ijaaruudhaaf bajeta guddaa gaafata. Kanaafuu hanqinni maallaqaa waan nu mudateef karoorri kun hanga yoonaa hojiirra oole. Amma mootummaan federaalaa bajeta ramadee marsaa afuriin dimobilaayiz gochuudhaaf hojjetaa jira. Bajeti barbaachisu hojjetamee dhumeera. Hangam akka qophaa'e erga raggaasifamee booda ibsu wayya. Paakejiiwwan hidhattoota hiikkachiisuuf deebisanii ijaaruu yookiin dandamachiisuu DDR jedhamu maal fa'aa of keessatti qabatu gaaffii jedhuuf kana deebisan obbo Tasfaalam. Mootummaan Tigraay dursee loltoota 50,000 hiikkachiisee hawaasatti makee ijaareera. Kanaafuu dursa leenjii gabaabaatu kennamaaf. Ittaan sun wayita raayyaa waraanaa keessaa ba'an maallaqa argachuu qabantu kennamaaf. Jaarmiyaaleen federaalaa fi naannoo tajaajila liqii, leenjii akkasumas bakka jireenyaa akkaataatti argachuu danda'an ni mijeessu. Hanga isaan jiruu mataa isaanii ijaarratanii gadi dhaabbatanitti biraan hafnu. Kun egaa humna biyyattii ilaalcha keessa galchuudhaan raawwatamu. Humnoonni Tigraay hidhannoo hiikkatan meeqa ta'u? Qondaalli kun yaada kana kennan. Lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e qulqulleeffataa jirra. Fuulduratti gaafa lakkoofsi isaanii sirriitti barru ni ibsina. Bu'uura waliigaltee Pretooriyaatiin hidhattoota hiikkatan kunneen keessa kanneen raayyaa ittisaatti makamanis ni jiraatu. Kanaan alatti gara hojii dhuunfaa isaaniitti kan seenan ni jiraatu. Kaan gara hojii qonnaa, kaan gara hojii mootummaatti kan deebi'anis ni jiraatu. Akkaataa heera biyyattiin kanneen qaamolee nageenyaa mootummaa federaalaatti makamanis ni jiraatu.
Waajjirri haqaa US balaawwan xiyyaaraa Itoophiyaa fi Indoneeziyaatti mudatee tureen walqabatee dhaabbata Boeing himachuu irratti yaada akka jiru beekse. Xiyyaaronni Boeing 737 Max bara 2018 fi bara 2019 keessa Indoneeziyaa fi Itoophiyaa keessatti kufuun walumaa galatti lubbuu namoota 346 darbeera. Dhaabbanni xiyyaarota kunneen oomishu maatii miidhamtootaa fi qaamolee biroo hedduu hirmaachisuun beenyaa $2 biiliyoona 2.5 yoo kaffalu. Waggoota 3 booda abbootiin alangaa manni murtii himannaa dhaabbaticha irratti banu akka cufu gaafataniiru. Amma immoo Boeing waliigaltee dhaabbaticha himannaa yakkaarraa bilisa isa godhu balaawwan qaqqaban lamaan waliin hidhata qabu cabseera jedha waajjirri haqaa US. Boeing iyyata haaraa kana irratti hamma waxabajjii 13 deebii akka kennu. Deebii kana irratti hundaa'uunis murteessaa akka beeksisu waajjirichi himeera. Maatiin miidhamtoota balaawwan xiyyaaraa lamaanii kampanichi akka himatamu deeggaru. Dubartiin keenya balaa xiyyaara Itoophiyaa kanaan bara 2019 abbaa ishee dhabde. Waajjirri haqaa US dhaabbata Boeing himachuu akka danda'u ibsuu isaatti baay'ee gammaduu ibsite. Guyyaan sun guyyaa jireenya isheef kan maatii ishee akkaan jijjiire ta'uu fi taatee guyyaa sanaas yoomuu akka hin daganne ibsiti. It was a day that changed my life forever. Guyyaa jireenyi guutumaa jijjiire. Jireen maatii keenyallee guutumaa jijjiire. Waajjirri haqaa US dhiyeenya kana Boeing haala waliigaltee nageenyaa bara 2021 bahee cabsuu isaatiin himachuu akka danda'u ibseera. Boeing carraa waajjira haqaatiif deebii kennuu hawwii guddaan eeggachaa akka jiru hime. Haala waliigaltee kanaas kabajeera jechuun himannaa waajjira haqaa US waakkate. Zaporaan namoota oduu himatamuu danda'uu Boeingin gammadan keessaati. I'm Zipporah Kuria and I lost my dad Joseph Kuria. Maqaan kee Zipporah Kuriyaa jedhama. Abbaa kee Joseph Kuriyaa balaa kanaan dhabe. Bitootes 10 bara 2019 guyyaa jireenyi keen jijjiirame. Obboleessi kee ganamsaatti lamaan naa bilbile. Ganamsaatti lamirraatti nagumnaaf bilbile jedhe yaade. Balaan xiyyaara mudachuuf abbaan keen keessa turee natti himuu isaa hin yaadadha. Amma nu hin dandeenye. Sababi isaa wanti akkanaa namoota keenna hin mudan ture. Waan filmii keessatti argitan yookiin oduu irratti argin ture. Akka tasaa fuul guugulee tuqe. Xiyyaarri kufee namni lubbuun hafin jiru ka jedhe arge. Abbaan kee xiyyaar sun keessa jiraachuu hin danda'u jedhee yaadu koo nan yaadadha. Bilbilli isaa deebis gochuu fi yeroo 48tti bilbileen ture. Akka objuu hamtuu ture. Televiizhinii irratti reef batamaa turgaaf laalu abbaan kee achi keessa jiraachuu danda'a jedhee yaadda'e. The camera screens and wondering like is dad in there. Dhaabbati xiyyaara oomishu Boeing balaa xiyyaara Indoneeziyaa fi Itoophiyaatti mudate booda akka himatamu gaafatamuun waan haaraa miti. Garuu hanga yoona dubbiin kun gar tokkotti hin cinne. The news about the DOJ potentially prosecuting Boeing was Oduun waa'ee Boeing himatamuu danda'u yeroo arginu hin gammanna. Injifannoo argachuuf akka tarkaanfii jalqabaatti ilaala. Kunis haqa jechuu hin danda'u. Sababni isaas jallinni namoota jaalanirraa raawwatamee itti fufee jira. Garuu injifannoo gar nageenya uummataati. Akka isaan seera dhiyaatan abdii qaba. Sababi isaa namoota 346 du'e. Wanti hojjetame hin jiru. Mudannoon kuniin haqni addunyaa kanarraatti maal akka ta'e kan gaafii keessa galchuu na taasise. Boeing itti gaafatamuu fi namoonni hedduun du'uu qabu. Balaa xiyyaara kabiraa barbaachisa. Bu'aan gaarii nuuf ta'u hojii gaggeessitoonni fi murteessitoonni seeraan itti gaafatamu. Namoonni 346 waan du'aniif yakka kanaan sirriitti himataman hin jaalanna. Bu'aan isaa Boeingiif akka itti gaafatamummaa qabaatu hin godha. Dhumarratti akka maatiitti wanti hundi caal gaarii ta'ee xiyyaaronni kunneen akka hin balaalinee dhorkamuu arguu qofta. Dhaabbilee fi kooppareeshiniiwwan waa'ee hoggansa dhiibbaa uumuu danda'uu fi kun maal akka ta'e yaaduu akka jalqabaniif. Baasii dagannoon namaa fi ulaagaa caal boordofuun qabu akka hubataniif. And what it means, the human cost of negligence, the human cost of pursuing profits over standards. Bara 2019 ji'a onkoloolessaa gara dhumaa seera baastonni US Boeing irra deddeebi'uudhaan qulqullina oomisha isaa dhoksuudhaan himatanii turan. Kana qofa osoo hin taane dhaabbanni xiyyaara oomishu kun balaa mudateef itti gaafatamaa ta'uusaa maatii namoota miidhamanii waliin waliigaltee irra ga'ee ture. Waliigalteen kun maatiiwwan US ala biyyoota akka Itoophiyaa fi Keenyaa jiran karaa manneen murtii US'n akka beenyaa argataniif karaa bana. Xiyyaaronni Boeing hanga qorannoon geggeeffamutti ji'oota 20 balalii irraa dhorkamanii turan. Haa ta'u malee erga dhaabbatichi sooftiweerii isaa irratti jijjiirama guddaa uumee fi leenjii dabalataa kenneen booda xiyyaaronni kunneen balalii deebi'anii eegalaniiru. Bara 2021 ammoo maatiin miidhamtootaa waliigaltee dhaabbata xiyyaara Boeing waliin taasifame mormuun waajjira haqaa Ameerikaa irraa ibsa gaafatanii turan. Gaaffiin namoota kunneenii kunis waliigaltechi dhaabbanni oomisha xiyyaarichaa himannaa yakkaa malee akka miliqu taasiseera kan jedhudha. Ebla darbe maatiin imaltoota balaa xiyyaaraa daandii qilleensaa Itoophiyaa 737 Max 8 waggaa 5 dura lubbuun isaanii dhabanii kampaniin xiyyaara oomisha balaa mudate kanaaf sababa ta'e Boeing irratti himannaan yakkaa akka banamuuf waajjira haqaa Ameerikaa gaafatanii turan. Tigraayitti narsiin fayyaa badhaasa dhaabbata Kanaadaa Global Affairs jedhamu badhaafamte. Sister Kaahisaay Hagos ogeettii fayyaa hospitaala Addigiraat yoo taatu
Badhaasa kana ka argattee yeroo waraanni naannichatti geggeeffamaa turetti dubartoota haleellaan saalaa irratti geggeeffameef deeggarsa ogummaa fayyaaf namoomaa taasisaafii turteen. Dubartoota sababa waraanaan haleellaan saalaa irra ga'e hedduuf mana kireessuun hordoffii wal'aansa fayyaa fi deeggarsa biroo gochaafii akka turte BBC Tigriiffaatti himteetti. ኩናት መሰጋጠመ ብዙ መጣና ነረን አብ አፋሉ ብዙ ተቸገርና ከላይ ነገር ወራን ኤርጋ ኤገሌን ቦዳ ሚደምቶተ ሄዶቱ ንብረ ዱፈተሩ ኑይ ኤዶ ቱርቲ ዋን እንቀብኔፍ ኤሳ ከቱርሲስ ረከታ ቱሪ ሚደምቶኒ ሐምለን ሳኒ ባየ ዋን ጨቤፍ ኤዶ ዱፈኒት ዴቢአኒ ገሉ እንደንደኝ ቱሪ ከኔን ረኮ ፌስቱላ ፊ ሳጥለመኒስ ዋን ቱረኒፍ ወርዶፊ ዋን ኢሳን በርባችሱፍ ገረ መቀሌት ኤርግኔ ወላንሳ አርገተኒ ከንዴቢአኒስ ጅሩ Hamleen isaanii waan baay'ee miidhameef dinagdeen isaaniis waan miidhameef qorichillee yoo kennamee fi hamleen isaanii waan tasgabboofneef fayyuu hin dandeenye. Bara 2020 yeroo waraanni Tigraayitti eegalu Siistar Kaahisaay hospitaala Addigiraatitti qindeessituu kutaa wal'aansaa haadholii fi daa'immanii ta'uun tajaajilaa turte. Akka ogeettiin fayyaa kun jettutti waggoota darban keessa adeemsi dubartoota haleellaan saalaa irra ga'e gargaaruuf taasifte keessatti ofii isheefuu rakkoo xiinsammuu cimaaf akka saaxilamte dubbatti. Yaaddoon nageenyaa ture. Miidhaa saalaa dhagahamee hin beekne hedduutu dubartoota fi haadholii irratti raawwatamee ture. Madaa hamlee kana jedhamee dubbatamneetu isaan irra ga'e. Kanneen gareedhaan gudeedamanis turan. Kanarraa kan ka'e jireenyi keenya baay'ee jibbinee turre. Har'a duunee fi boru duunee isaa kan hin beekne sammuun keenya osoo miidhamuutii hojjetaa kan turre. Dubartoota haleellaan saalaa irra ga'eef hojii uumuu fi deeggarsa namoomaa akka argatan gochuuf ifaajju Siistar Kaahisaay dubartoonni haleellaan saalaa irratti raawwatame rakkoo walxaxaaf akka saaxilamanii fi jireenya isaanii deebisanii dhaabuuf gargaarsi hunda galeessi akka isaan barbaachisu dubbatti. Dubartoonni kunneen miidhamanii kan dhufan miidhaa saalaa qofa irra waan ga'eef miti. Rakkoo fayyaa 3 hanga 4 qabatanii dhufu. Kanneen fedhii isaaniitiin ala ulfaanii dhibeewwan garaagaraatiif saaxilamanii dhufan turan. Miidhaa saalaa irra ga'een nama hin beekne irraa ulfaanii ijoollee guddisaa kan jiranis jiru. Ijoollee ammuma argan miirri hin taane itti dhagahama. Gidiraan isaanii himamee kan dhumu miti. Gidiraa dubartoota kanneen salphisuudhaaf carraan hojii mijachuufii qaba. Hojii waliin taanii hojjetan osoo jiraate mootummaanis deeggarsa godhee fi jireenyi isaanii hanga tokko ni salphata ture. Kana qofas otoo hin taane caba xiinsammuu isaanii